Uummanni bal'aa biyya keenya naannoof magaalaa garaagaraa keessatti gidduu kana hiriira nagaa bahuudhaan jalqabbii keenyaaf deeggarsa qabu, jaalanuuf qabu, akkasumas ergaa dabarfachuu barbaade fedhii isaatiin bahuudhaan hiriira nagaa baay'ee nama gammachiisu ergaa guddaa of keessatti qabate dabarsuu danda'ee jira. Uummanni keenya jalqabbii keenya yoo deeggaru keessatti hanqinan qabu hojiin guutuu hojjetamaa jira. Rakkoo tokkoyyuu hin qabnu gammannee jirra kan jedhuuf osoo hin taane jalqabbiin keessan gaariidha. Aadaan keenya jalqabbii akkasii tiksuu eeggachuu ni danda'a. Aadaa waan baay'ee of keessatti hammate si'annaaf tasgabbiidhaan dubbii akka laaluu dandeenyu kan nu godhu wal gorsuu, wal gargaaruu, waliin ta'anii injifannoo argame eegsisuu akka danda'amuuf guddinni keenya nu eeyyama waan ta'eef akkuma aadaa keenya tasgabbooftanii waan calqabdan kana fiixaan baasuudhaaf halkanii guyyaa carraaqqii godhaa jirtan ni ilaalla, isin gargaarra, karaarraa yoo maqxan isin dhaabna kan jedhu ergaa guddaa of keessaa qabaachuusaa ni hubanna. Uummanni keenya bal'aa akka hubatu hawwiif dheebuun biyya keenya hanga ammaa milkaa'uu hin dandeenye badhaadhina. Badhaadhinaaf uummanni keenya qabsaa'eera, mari'ateera, gaafateera. Akka salphaatti badhaadhina mirkaneessuu waan hin danda'amneef hanga ammaa hawwiin kun hawwii irra darbee dhugoomuu hin dandeenye. Amma garuu jalqabbiin keenya seenaa biyya kanaa gama dimokiraasiif gama misoomaan jijjiiranii badhaadhina dhugoomsuu akka ta'e uummanni keenya nu hubachuusaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Namoonni faallaa yaada kana qabanis tasgabbiif si'annaan yaada keenya hubatanii bakka gargaaruu qabanitti gargaaranii bakka hanqinni mul'atetti karaa hammayyaa ta'een yaadaan wal arrabsuu, wal dhiibuu, wal jibbuu, wal ari'uu osoo hin taane wal gorsuuf hirree walii ta'uu akka dandeenyutti wal cimsaa deemuun barbaachisummaasaa uummanni keenya nu hubata. Gama keenyaan hiriira nagaa gidduu kanarraa barumsa guddaa argannee jirra. Ergaan isin dabarsitan ifa, ammas jabaannee cimnee hojjechuudhaan gaaffii guguddaa isin qabdan deebisuuf carraaqqii guutuu akka goonu waadaa isinii gala. Carraaqqiif hawwiin kun milkaa'uu kan danda'u nageenya yoo jiraate duwwaadha. Nageenya jechuun nama kaan kabajanii yaada ofii karaa dimokiraatawaa ta'een kaasaa mariif tasgabbii duwwaadhaan yaada ofii qooddachuun akka danda'amu. Isa alatti humnaan bifa garaagaraatiin yaaliin godhamu wal dhibdee gidduu keessatti uume tokkummaa keenya dhabsiisee injifannoo arganne balleessuu waan danda'uuf ammas akkuma kaleessaa uummanni keenya ijoollee isaa gorfachaa wal dhaggeeffachaa si'annaaf tasgabbiin yaada tokko mul'ata tokko qabannee rakkoo kaleessaa deebi'ee akka hin dhufneef injifannoo keenya tiksuu eeggachuu badhaadhina keenya dhugoomsuu akka dandeenyuuf waliin dhaabbannu jedha. Ergaa keessaniif jaalala keessaniif dhaamsa keessaniif galatooma jechaa maqaa kootiin maqaa mootummaa federaalaan akkasumas maqaa paartii badhaadhinaatiin galatoomaa ulfaadhaa nuu jiraadhaa nus cimnee hojjennee isin gammachiisuuf halkanii guyyaa waadaa isinii galle eegsuudhaaf kan tattaafannu ta'uu keenya isinii ibsuun barbaada. ulfaadhaa galatoomaa። የአዲስ አበባ ላይ የምንሰቅላቸው ባንዲራዎች የትኞቹ ናቸው? ህግ ያስፈልገናል ካልን እንነጋገራለን። ማት ትምህርት ቤቶች አሉን፣ ብዙ ትምህርት ቤቶች ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች አሉን። የተለያዩ ሀገራት ትምህርት ቤቶች አሏቸው። አንድም ቀን አጀንዳ ሲሆን ሰምተን አናውቅም። አንድም ቀን ሁሉም ባንዲራቸውን ይሰቅላሉ። አንድም ቀን አጀንዳ ሲሆን አልሰማንም። ለማንኛውም የአዲስ አበባ ውስጥ የኦሮሚያን ባንዲራ አምጥቶ መስቀል ለኦሮሞ ህዝብ የተለየ ነገር የሚያስገኘው ጥቅም ኖሮት አይደለም። ምክንያቱም አዲስ አበባ የኔ ናት ዋና ከተማዬ ነው ብሎ የሚያምን ህዝብ ስለሆነ አዲስ አበባ ፕሮሞት ማድረግ የምትፈልገውን ማሳየት የምትፈልገውን በሚገባ ተቀብሎ ፕሮሞት የሚያደርግ ህዝብ ነው። ቁጥጡ አጭቀባ አስቀባን ቀብ አላባ ሄዱቱ መጋላ ፍንፍኔ ኬሰ ፈንፈም
alaabaa addunyaa kanarra jirutu jira. Maaliif alaabaa Oromoo duwwaa gaafate ijjata kana maraacha? Afaan baay'ee dubbatama. Maaliif afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti faarfachuun maaliif dhukkubbiitti ta'a? Isinii dhukkubaa. Isin maraadhaa malee waan hundumaan kun itti fufaayetti. Kanaafi adde Adaanech Abeebee hojii ati hojjechaa jirtutti baay'ee gammadeera. Kana caalaa akka ati hojjettu immoo sirraa eegama. Kana caalaa magaalaan Finfinnee Oromoo urgaa'uu qabdi. Kun kanaan barbaachisu biyya keenya, handhuura keenya. Kana gaafa jennu sabaaf sablammiin achirra jiran ari'atamuu qabu miti. Kana gaafa jennu sabaaf sablammiin achirra jiran mirgi isaanii dha'amuu miti. Garuu mirgi Oromoo kabajamuu qaba. Mirgi Oromoo eegamuu qaba. Afaanni Oromoo afaan qaamii wajjin wal qixa achi keessatti dubbachuu qaba. Namni Oromoo akkuma namoota warra kaanii magaalattii sana keessatti bizinesii banatee jiraachuu qaba. Magaalaa Finfinnee keessatti har'a ijoolleen keenya afaan Oromoo barachaa jiru. Kana hojii hojjechaa jirtu hundumaaf galatoomi jechuudhaafi ulfaadhu, jabaadhu. Magaalaa Finfinnee akkuma itti fufte kana Oromummaa nu urgeessi. Komantii nama lamaati. Viidiyoon ani maxxansu TikTok irratti ani waraabu hundi isaatu bilbila kiyya irratti gadi bu'eetiin bilbila harkaa guutaa jira akkamitti ofirraa cufaadha. Kun hedduu keessan mudata jedheetiin yaada. Viidiyoon ati TikTok irratti fakkeenyaaf 4-5 yoo ati waraabde hundi isaa bilbila kee irratti yoo seef ta'e 4-5 miti guyyatti yoo tokko seef ta'e jechuudha torbaan takka keessatti bilbilli kee guutamuu danda'a hedduu keessan fayyada warra hin beekne isin garsiisanis. Akkasuma waan viidiyoon maxxansu ammoo qulqullummaan qabu HD mitiidha. TikTok HD yoo itti barachuu barbaadde fi yoo ofirraa cufuu barbaadde illee bakka cufanii fi bakka ittiin baraniin qaba sallachuu isin agarsiisaa nafaana tura. Fakkeenyaaf viidiyoo kana waraabee maxxansuuf deema haa jennu akkana waraabee seef godha. San booda iddoo next godha. Iddoo jalaa kanarratti akkana ol harkisechuudha more option ta'etu jira. Kanatti more option tana baneetiin isii tanarraa of godhaa jechuudha. Yeroo akkana godhetti wanti an TikTok irratti waraabu tokkolleen mobile irratti seef hin ta'u jechuudha. Inni biraa ammoo viidiyoon kiyya qulqullummaa hin qabu warri jettanii fi bakkuma upload bakkuma amma jiru tana bira dhuftanii jechuudha. Allow high quality upload ka jedhutu jira. Isii tana itti banadha isii tana jechuudha. Kana yoo ittiin banatin HD upload sii ta'an jiru jechuudha. Dabree TikTok tokko ammoo settingii kana kan qabnetu jira. Warri TikTok keessan settingii kana hin qabne komantii jalanaaf kaaya. Akkamitti akka argattan isin agarsiisa.